Keessummoonni keenya har'aa luba Bantii Ujuluutii fi dhiifama luba Dooktar Bantii Ujuluutii fi jaal jireenyaa guddataati. Egaa baga nagaan dhuftan isiniin jenna. Baga nagaan nu eegdanii galatooma. Galatooma baga nagaan nu eegdanii har'aati biyyoolessa Oromiyaa hojii gaarii jirtu jajjabaadha ayyee. Ayyee egaa isin wal barsiisuudhaaf yeroo garaa garaatti har'aata biyyoolessa Oromiyaa irratti dhiyaatanii dhimma Oromoo fi Oromiyaa waan hedduu kaasaa turtanii eenyu akka isin taatan dhaggeeffattootinis daawwattoonni keenyas qubaa isin qabuuf dhiisne gara gaaffii keenyaatti ceena. Egaa dhimma Oromoo fi Oromiyaa irratti maree keenya kan dursa laannuuf egaa murni bilisiginnaa onkoloolessa 31 irraa kaasee bifa haaraatiin lixa Oromiyaa keessatti aleellaa lafootii fi xiyyaara waraanaa geggeessaa jira. Mee luba Dooktar Bantii Ujuluutiifin dursa laadhaa. Lola geggeeffamaa jiru yookiin duula geggeeffamaa jiru maaliif murni bilisiginnaa lola lafoo irraa gara waraanaatti jijjiire? Sababni isaa maali? Maaliif gocha hamaa kana geggeessuu eegale uummata nagaa irratti jettus? Baay'ee galatoomi jaaldaandii fayyaa ta'a. Gabaabaadhumatti utuun gaaffii keenya deebisin gadda koo uummata Oromoo onkoloolessa tokko asitti xiyyaara nama maleeyyiidhaaf akkasumas immoo xiyyaara sirna koloneeffataa nafxanyaa Dooktar Abiyyiin geggeeffamuun dhumanii hundumaatiif gadda koon ibsachuu yaalaa maatii kanaan wareegaman sana wareegamtootaa sana Waaqayyo jajjabina isiniif haa kennu kanaan haa raawwatuun jedha. Jedhee booddee maaliif itoo karaa lafoo dhiisee karaa xiyyaaraadhaa karaa qilleensaadhaa uummata nagaa fixasa jettee gaafattee fi gabaabaadhumatti deebiinsaa anaaf akka hubadhutti abdii kutateera. Abdii kutannaa irraa kan ka'edha. Namni abdii kutate immoo namni bishaan nyaate hoomacha qabata jedha Oromoon. Abdii mootummaan Dooktar Abiyyiin geggeeffamu kun wanta abdii kutachiisee keessumaa hojii ajaa'ibaa cimaa moo'icha waraanni bilisummaa Oromoo yookiis abaaboo waboodhaa gidduu kana irratti godhe irratu isa rifachiisee mo'uu dadhabaniiru. Karaa lafaa yeroo isaan itti dhaqan bakka hundumaattuu waraanni bilisummaa Oromoodhaa qulatee loltuu isaanii baay'ee hedduu irraa fixuunsaa hin oolle kana na caalaa hin beektu. Yoo akka karaa lafoodhaa itti dhaqanii akka hin dandeenye kan isaan mirkaneessu baadiyyaa to'achuurraa magaalota xixiqqoo to'achuurraa gara godinaatti ol guddisaa waraanaanis baay'ee humnaa tooftaa waraanaatiin kan caalaa waan ibsitu abdii kutatee akkuma naannoo kaabaatti hojjetu sanaa lafa fixee nama hundumaa rukutaa jechuudha. Silaayyuu kan beekamuu qabu namni safuu qabuu fi biyya ijoollee of jalaa qabu ijoollee hin rukutu. Ijoollee mana barumsaatii galtu naannoo biilaatti ijoollee barumsaa rukute gabaa keessatti nama rukute kun kan itti fakkeessu bara mangistuun dur haawuzeen irratti gabaa keessatti rukute wal fakkaata. Gabaabaa hojii jireenyaan itti dabaluu danda'a. Sadarkaa waraanni bilisummaa Oromoo irra ga'etti isaan sodaachifnaan kanaan tarii rifatee waraanni bilisummaa Oromoos dhiisaa uummanni Oromoos immoo booddee miidhee jedhanii yaalaniiti kun immoo dhuguman jedha. Fayyaa ta'e. Ayyee gara jaal jireenyaattiin deebi'a. Humni lafoo murna bilisiginnaa akkaan Oromiyaa keessatti bobba'anii waraana bilisummaa Oromootiin aleellaan jajjabaan irra gahaa tureera. Ammatti waan amma lubi kaasan maaliif murni bilisiginnaa humna qilleensaa akka fayyadame irratti waan dabaltan yoo jiraate itti da'uu dandeessu. Gara miidhaa waan kanaatti osoo hin deemin tarkaanfileen humna qilleensaatiin uummata meeshaa maleessaa
magaalaa baadiyyaa irratti geggeeffamaa jiru kun tarkaanfii waraana yookaan immoo seera idil addunyaatiin akkamiin ilaalama? Maal jechuu dandeenya? Waan murni bilisiginnaa gochoota sukkanneessaa uummata nagaa irratti fudhachaa jiru kana. Gaariidha fayyaa ta'e jaaldaandii lubni akka gaariitti ibsaniiru waan gartee maalii fi humna lafoorraa gara humna qilleensaatti deebi'ee uummataa fi waraana kana gaggeessaa jira isa jedhu lubni akka gaariitti ibsani abdii kutateera injifatameera kanaa fi lafaan gartee uummata deeggarsa uummataallee hin qabu waan ta'eef uummanni waraana bilisummaa Oromoo sirnaan simatee keessummeessee waliin gartee qeesaa naannoo isaa bulchuu jalqabuu isaa sanarraa aarii guddaa keessa seenanii jiranii jechuudha. Kanaaf uummatuma nagaa kana fixuudhaan jiilchuu fixuudhaan gartee akkuma gartee kana dura jedhan yoo qurxummicha qabuu barbaadde galaanicha gogsii sanaafidha nama jiilchuu nama rifachiisu achi booda qabsoo isaarraa akka duubatti deebi'u gochuu waanuma gartee faashistiin koloneeffattooti warri durii gaggeessaa jiran sanadha irra deebi'ee dalaguu jiraa jechuudha. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo injifannoolee goonfateera haleeleetti agarsiiseera moo gartee Oromiyaa mara keessattuu injifannooleen akkasii akka itti fufiinsaan deemuudha danda'ani waan hubateef sun immoo dhabama isaa waan ta'eef inni immoo anatu Oromoo bakka bu'aa ani mootummaa Oromooti waan ofiin jedhuuf jecha suni yoo waraanni bilisummaa Oromoo magaalaalee qabate addunyaan sana hubate Oromoon sana hubate sabaaf sablammooti impaayar sana keessa jiran yoo sana hubatan naa dhumate qaaman bakka bu'uu hin qabu nan dhabamaa aangoo koo nan dhabaa yakkan dalage kanaaf nan itti gaafatamaa jedheeti haleellaa abdii kutannaa akkasii uummata irratti raawwataa jira jechuudha. Kanaaf uummata Oromoo qabsoo isaarraa dadhabsiisuu laaffisuu abdii kutachiisuudhaaf tattaafata ammoo ka abdii kutatee kanatti jiru isaa jechuudha. Itti aanee waan seera idil addunyaa waliin wal qabsiifamee dubbatamuu danda'u yoo jiraate seera idil addunyaa keessatti lola keessa gaafa jiraattu qaama actively si hin lolle ka dhukaasa sitti hin dhukaasne ibidda harkaa baatee lubbuu kee hin gaagaane kamiyyuu hin ajjeestu jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo yoo ta'e eenyuyyuu yoo ta'e yeroo inni actively lolarra jiru yoo taate malee yoo amma fakkeenyaaf isin waraanni bilisummaa Oromoo gaafa waraana bilisiginnaa PP boojitanii qawwee harka kaawwannaa lafa keenyaan harka wal qabannaani ofitti simattanii barsiisuu seentan ka barbaade qabsootti makamee sin waliin qabsaa akeeka sana ka hubate ka barbaade immoo qeesaatti deebisuu jirtan ka barbaade immoo biyya ollaa bahee akka gara biyya alaa deemee jiruu gartee dhuunfaasaa jiraatu tolchitan jechuudha. Waan ittiin amanneetti jira dhugaa dubbachuudhaa fi akeeka kaayyoo tokkollee ka hin qabne isaan callisaniidhuma Itoophiyaan hin ceeti Itoophiyaan kastaati qofaa sanaani waan uummata hin amanneenidha. Lolanii dhumatu jiranii jechuudha. Maal jechuufi qaamni actively si'aayinaan gartee lola keessa hin jiraanne kan naman ajjeesne gartee meeshaa maleeyyii miti isuma meeshaa baatuyyuu otoo hin ajjeesiin dura harka ol qabeettaan harka ol qabnaan ittiin buutu hin qabda konveeshiniin idil addunyaa jira istaandardii sanaanidha qabda isin kana gochaa jirtan ammoo qaamni mootummaa ofiin jedhu seera idil addunyaa sana mallatteesse kana gochuutti hin jiru. Waraana bilisummaa Oromoo gaafa qabellee adda keessa rukutee ajjeesu agarree jechuudha. Viidiyoo waraabaa godhayyuu. Abbaa torbee nama yakkee addabaabaayatti baasee gaafa gartee qawwee mormatti fannisee gaafa ajjeesu agarree jechuudha. Kuni hojii shororkeessummaa hojjechuudha jechuudha. Hojii gartee hammootummaan tokko hojjetu otoo hin taane qaamni injifatame tokko hojjetudha jechuudha. Abiy Ahmed waggaa 4 dura nama ajjeesuun injifatamuudha jedhe. Nama tokko ajjeese miti, 2 miti, 100 miti. 1000 fixee jechuudha. 100,000 fixee jechuudha. Miliyoonatti dhiyaatu fixee jechuudha. Kun jechuun
waan seera idil addunyaa jedhamu waan bira hin jirreef uummata nagaa ka gartee adda hin baafamin ka gabaa jiru gabaa keessaa bitataa jiru mana barnootaa keessa jiru mana kadhannaa keessa jiru hundattuu gaditti roobsee ibidda fixa ajjeesaa jechuudha. Waan baay'ee nama gaddisiisu nama qaanfachiisu lammiidhuma biyya sanaa ta'u uummatumti isaa yawaa nama waliin haasoftu sirifachiisaa jechuudha. Nama akkamiiti siin jedha jechuudha. Akkuma lammiittu jechuudha. Sana dhiisi. Gaaffiin waraanni bilisummaa Oromoo maali? Gaaffii siyaasaati. Waraanni bilisummaa Oromoo iyyuu ajjeefamuu qabaa'oodha gaaffiin jiru. Jalqaba waraanni bilisummaa Oromoof qawwee kaase. Gaaffii siyaasaadha qaba. Gaaffiin siyaasaa suni sirnaan deebii dhabe. Sirni dimokiraasii dhibame. Hireen murteeffannaa uummata Oromoo gartee sirnaan deebii dhabe. Kanaafi gaaffiin sun gaafa gaafatamu gaaffii uumamaan qabu sanatu gaafatu hidhamuuf ajjeefamuutu hireesaa ta'ee jechuudha. Kanaaf maal godhe? Of ittisuudhaaf hidhate jechuudha. Qaamni kun ajjeefamuun isaaf hin malle jechuudha. Dhugaatu bira jira. Waraana bilisummaa Oromoo dhugaadha. Dhugaa sana ajjeesuun dhala namaa hunda ajjeesuuf hidhu jechuu beeki. Dhugaa sana dhoksuuf awwaaluuf tattaafachuun yakkaa jechuu lafarratti waaqa biratti immoo cubbuu jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo ajjeesuudhaaf jedheeni keessa waan dhokatanii fi uummatan fixee gaafa jedhu lakkii waraana bilisummaa Oromoo ajjeesuun sirriidha jechuu jira jechuudha. Sirrii miti. Waraana bilisummaa Oromoo qaama ajjeefamuu malee otoo hin taane qaama gartee naannoo sanatti gaafatamni itti kennamuu malee jechuudha. Impaayiritii sana gartee bifa gartee uummattooti walitti hin buuneen bocuudhaaf ka gaafatamu fudhachuu malee qaama ajjeefamuu malee miti jechuudha. Dhugaatu bira jiraaf jechuudha. Han uummata Oromoo immoo dhiisi. Innocent nama gartee qonnaa isaa qotatu kadhannaa keessa jiru ka daldalatuu fi ka gartee mana barnootaa jiru bifa kanaan ajjeefamuu jechuun waan gartee mootummaa ofiin jedhu tokko raawwatullee miti. Seera idil addunyaa cabsuu miti. Gartee jarri kun yakka idil addunyaa gartee mana murtii idil addunyaatti dhihaatanii yakka isaanii fi ka murtii argachuu malanii jechuudha. Kanaaf akka seera idil addunyaatti nama nagaa miti waraana bilisummaa Oromoo sanayyuu ajjeesuun dogoggora ka sirrii hin taanedha jechuudha. Gaaffiin siyaasa sirnaan dhimma siyaasaatiin furamuudhaa qaba malee bifa kanaan qaama of ittisuudhaaf qawwee kaasetti ibidda roobsuun yakka oliiti jechuudha jechuufi. Kanaaf seerri idil addunyaa kana heeyyamu miti. Ka uummata nagaa miti ka waraana bilisummaa Oromoo irratti diroonii fayyadaman sunu seerri idil addunyaa hin heeyyamu jechuudha. Fayyaataa jaal jireenya gara luba bantiittiin dhufa. Egaa aleellaa xiyyaara waraanaa garaagaraa akkasumas kan diroonii nama maleeyyii fayyadamee keessaa Oromiyaa keessatti bifa aaraatiin onkoloolessa 19 lixa shaggar aanaa meettaa walqixxee Coobii ba'aa Wallaggaa akkasumas dhiyeenya kana immoo akka duratti kaasnee onkoloolessa 31 irraa kaasee lixa Wallaggaa onoota toora daandii guddicha Asoosaa wal quunnamsiisu irratti geggeeffameenii ilmaan Oromoo hedduun du'aniiru qabeenyis manca'eera. Miidhaa kanaa miidiyaalee har'aata dabalatee miidiyaaleen afaan Oromoo tokko gabaasaniiru. Egaa gara miidiyaatiin alatti gama rakkoo qaqqabe kana Oromoon walirraa fudhachuu walii birmachuu dadhabuu dhimma kana nagasha bor dabareen ana jedhee if ilaaluu irratti hanqinni jira. Komees kan kaasan qeeqas kan kaasanis ni jiru. Yaada kana akkamiin qooddattu isin? Gaaffii barbaachiftuudha si jaaldaandii baay'ee fayyaa ta'ii. Ani gabaabaadhumatti warra komatan keessaa tokkoni uummata Oromoo warra yeroo obbolaansaa Oromoon dhumanii callisanii ilaalanii biyya keessaas biyya alaas jiru isaan kana wanti isaan gochaa jiranii waan nama qaaneessuuf waan ga'e
obbolaan irratti birmachuun Oromoo irratti birmachuun utuu ta'uu waan gochuu dhiisaniif jarruu ofii isaaniitti deebisuu qabu. Sababii maaliitiif akka ta'e hamma tokko tuquu yaalu. Sababiin kamiyyuu garuu yeroo obboleessi kee ajjeefamu, yeroo abbaan kee ajjeefamu, yeroo haadhi kee ajjeefamtu, obbolaan ajjeefamu, caallisanii ilaaluun sababa fudhatama argachuu danda'u miti. Kun egaa kan ta'e keessumaa utuu mootummaan Ihaadeeg kun akka kufuuf yookiis immoo jijjiirama ofiin jedhe sana akka fidu 2018 dura wanti Oromoon godhe dhiyaaf kibbaa godhe tokko yeroo baharratti waraanni Abdii Illeedhaa Oromoo buqqisee garmalee ajjeesee miliyoonii tokko walakkaa buqqisee gidiraarraan ga'ee Oromoon dhiyaa akka jirutti irratti birmatee inni kaabaas kibbaas birmatee wal ta'anii mootummaa kana akka inni dirqisiifamee of keessatti of ilaalu godhee jijjiirama ofiin jedhe 2018 godhee jechuudha. Fakkeenya gaariidhaa yeroo waa'ee maaster pilaanii sana hin yaadattu Oromoon akka kanatti kaabaa kibbaa utuun jedhin godhaa akka kanatti mootummaa kana kaase. Amma erga Dr. Abiyyi maqaa Oromootiin asitti rakkinni kun dhalatee jechuudha. Mootummaan amma jiru kun jijjiirama miti silaayyuu mootummaadhuma Ihaadeeg isa sila TPLF'n durfamutu OPDO durii yookiis bilchiginnaa ammaatiin bakka bu'e. Mootummaan Ihaadeeg afurtu jira. Deebi'ee immoo warra caalaadhumattiyyuu warri kan Amaaraa bakka bu'an yeroo isaan olaantummaa irratti argatanidha jechuudha. Mootummaa kana kan akka inni nama miidhagu akkatti ol bahee maqaa wanni godhee kan godhetu jira. Isa kana immoo tokko waliigalatti dammaqiinsa dhabuu uummata keenyaati wayyaadha. Dammaqiinsa dhabuurraan kan ka'e mootummaa kana mootummaa kooti jedhee 2018 fudhatee jechuudha. Dammaqiinsa dhabuun kun tokko tariigaa political consciousness jechuu kooti karaa garaagaraa itti dhufuu danda'a ture. Akka inni isanni ofiisaatii dammaqiinsa hin arganne irratti lammaffaaf sababa kan ta'e burjaajiitu keessatti uumame. Burjaajiin inni duraa mootummaa Dr. Abiyyi horiis itti kaffalee dabballoota isaa sochaasee biyya Oromoo keessatti burjaajiin uume akkuma dur bara Ihaadeeg keessatti Oromoo gandaaf garasii garanaan addaan qooduu isa dur leenjifame inni irratti raawwateenitu biyya keessatti dabballooti isaanii tamsa'anii Oromoo lafa qabsoon finiinaa ture baay'ee gowwoomsanii warra kaaniin caljedhanii ilaalanii jechuudha. Fakkeenya kaasuudhaaf hin dirqama. Ijoollummaa ka'utee kanan kaasee beeku naannoon Amboodhaa bakka hundumaa caalaa of beekaa qabsoo bilisummaa Oromootiif hedduu warra qabatedha. Amboo keessatti warra akka Jaagamaa Badhaanee fa'aa 2005 yeroo isaan ajjeefamanii uummanni Amboo bira dhaabbate. Dabballoonni adda Abiyyi mataasaa wajjin bobbaasanii uummata Amboodhaa baasanii lammaaniif Abiyyi achi dhaqanii hin yaadattu yoo ta'e Amboo Niiyoorkiin goone jedhanii gowwoomsanii karaa dabballoota isaanii sabni Amboodhaa qabsoo isa dur seenaadhaan qabaachaa ture sama ammoo Mazammirfaa gochaa turan. Lafa ciccimoo lafa arga'uu dinqaafaa namoota baay'ee ciccimoo hin jiru. Akka isaan laamsha'an godhan jechuudha dabballoonni fi basaastonni Dr. Abiyyi mootummaan kun bobbaasee jechuudha. Kanaan kan ka'e yeroo Wallagga irratti balaan bu'aa ture. Mootummaan kun Wallaggaan addaan qodee rukutu warri sun immoo sirbaa turanii jechuudha. Waan isaanitti isa darbe sirraanfatanii eenyu waan akka isaan godhe sirraanfatanii dabballoota sobduu kanaan joonja'anii karaarraa ce'an. Fakkeenyaaf Amboo kaase malee Jimma keessi jira, Iluun Abbaa Booraa jira, naannoon Kibba Bahaa jira, naannoo Arsii keessatti warri burjaaja'an jiru, naannoo
bahaa lafa qabsoon abidda ture Harargee keessattis burjaajii akkasii uumaniitu yeroo Wallaggaaf Walloonii fi Gujiin balaan irratti bu'u isaan cal jedhanii ayyaana ayyaaneffachuudhaaf sirba sirbuu duwwaatti turanii jechuudha. Waan har'a itti dhufuuf jedhu sana dursanii hubachuu dadhabuudha jechuudha nan dammaqiinsa jiru. Kanatti kan gumaache egaa isa kana warri beekan afaan Oromoo warri dubbatan warri garaan isaanii waaqa isaanii kan ta'e dabballoonni basaastonni duri Ihaadeeg jalatti leenjifamanii Oromoo fixaa turan waraana bilisummaa Oromoof sabboontota dhabamsiisaa turan isaan kanaan joonjessanii jechuudha. Hamma biyya alaatti galanii dabballoota isaanii ergatanii ittiin joonjessaa turanii ittiin jiru har'asii jechuudha. Burjaajii gara biraa gaaksaan kun kan akka garaa tokkoon qabee waliin birmame kan godhe warra siyaasaa Oromooti. Isaanis maqaatuun hin nafa. Warri siyaasaa Oromoodha waraana adda bilisummaa Oromoo yeroo baay'eedhaaf hoogganaa kan turan isaanis immoo sababii garaa isaanii jedhanii garaan isaanii waaqa isaanii ta'eetu sirna nafxanyaa kanatti galanii isa dursila irratti qabsaa'anii dhiisanii gananii uummata Oromoo immoo afaan faajjii keessa galchanii jechuudha. Kan isaan jedhan keessaa cal jedhaa uummanni Oromoo amma taayitaarra jiraa kanaaf hin dubbatinaa jedhanii afaan dabballummaa isa adda bilisummaa Oromoo sirriitti filaa bilisummaaf fayyadaman akka inni garbummaaf ta'u irratti gadi ba'anii tunqaana'in miidiyaan isaa sa'anii karaa quunnamtii qabaniin biyya keessa taa'anii